Kabajamtoota jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya bakka nagaan dhuftan isin jechaa guyyaa kaleessaa takkaawoo guyyaa dheengaddaatti fi dheengaddaa ta'anillee Jowaar Mohammad barreeffamoota gaggabaaboo namoota badii malee Oromiyaa keessatti yeroo ammaan kana ajjeefamaatiin jiran ilaalchisuudhaan maxxansee qaba. Isaanitti dabalatee dhimma sheekha kanaa ilaalchisuudhaan akkasuma ammoo guyyaa irraan kana obbo Taayyee Dandaa ilaalchisuudhaan wantoota jedhameetu jira. Keessafuu haasaa inni Horn Conversation waliin taasise irratti himannaa haaraa sadiitu itti baname. Himannaan itti baname kun maal fakkaata waan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Kabajamtoota jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya Jowaar Mohammad guyyaa sadii dura akka jechuudhaan gama fuula Facebook isaanii irratti maxxansanitti godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Qaaqeetti nama guddaa ija uummataa ta'ee galaafataniitiin jiran sanuu osoo haati warraa duutee booya ta'aatiin jiru akka galaafatamaniidha kan obbo Jowaar Mohammad achirratti maxxanse. Mahammad Zeyni Jibril nama jedhamudha. Abbaa qabeenyaati. Haati warra isaanii boqotanii osoo booya ta'aatiin jiraniiti loltoonni itti dhufaniitiin konkolaataa keetiin dirqama gara duulaa nu geessi jedhaniitiin isa doorsanii jira. Inni illee booya ta'aatiin waan jiruuf jecha gocha kanarraan ammoo akka isa dhukkubee ciisaatiin jiru loltoota kanatti dubbatanii jedha. Achumatti rasaasa itti roobsaniiti biraa deemanii jira. Ilmaan isaallee torbaan tokkotti haadhaa fi abbaa malee hafanii jira. Magaaluma sanitti tibba darbee nama guddaa biraa obbo Girmaa Haftee jedha. Bakkuma dhaabbatee namootaan haasayutti rasaasa itti roobsanii miila irratti caccabsaniiti du'aaf jiruu gidduu jira jechuudhaan obbo Jowaar Mohammad maxxanseetiin ture. Haa ta'u garuu guyyaa itti aanu magaalichatti qaamoleen nama nagaa ajjeesan to'atamuun dhimmi isaanii qoratamaatiin jira jechuudhaan koomishinii aanaa daallee waraabaa maxxanseetiin ture. Sadaasa 11/2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godina Qeellam Wallaggaa aanaa daallee waraabaa magaalaa Qaaqeetti guyyaa kaleessaa tilmaaman yeroo sa'aatii 10 akka ta'utti miseensonni qaamolee nageenyaa lama ta'an nama maqaan isaa obbo Mahammad Zeyni Jibril jedhamutti rasaasa dhukaasuudhaan rukutanii miliquudhaaf osoo jechaatiin jiraniiti qaamolee nageenya biraatiin deeggarsa hawaasaatiin to'atamaniitiin dhimmi isaanii walta'iinsa waajjira poolisiitii fi mana hojii abbaa alangaa aanichaatiin qoratamaa jiraachuu waajjirri abbaa alangaa nutti himaniitiin jiru jechuudhaan koomishiniin aanaa daallee wabaraa ibseetiin jira jechuudhaan obbo Jowaar Mohammad loltoota mootummaa Qaaqeetti obbo Muzayyiniin ajjeesan to'atuun dhugaa taanan waan gaariidha. Murtii kennamullee inni hordofna jechuudhaan Jowaar Mohammad barreeffama kana gallakkiseetiin ture. Haa ta'u garuu Qeellam Wallaggaa Qaaqeetti har'allee nama biraatu ajjeefame jechuudhaan guyyaa itti aanu ammallee maxxanse jechuudha. Eenyutu akka biyya bulchaa jiru biyyiti maal akka keessa jirtu ilaala. Guyyuma itti aanu Qeellamuma Wallaggaa magaaluma Qaaqee sanitti har'aan tanallee nama biraa ajjeesan jechuun itti maxxanse jechuudha Jowaar Mohammad. Qeellam Wallaggaa magaalaa Qaaqeetti har'allee nama nagaa tokko rasaasa itti roobsanii ajjeesaniitiin jiran. Maqaan isaa Tashoomaa Guddataati jedhama. Obboleessa faarfataa beekamaa Abarraa Guddataati. Naannoo waldaa Betel Makaana Yesus bukkeetti akka ajjeefteetu Jowaariif erguudhaan himameefi jecha namni kun. Akkam godhan sanuu suuraan agartan kun reefa gurbaa kaleessa Qeellam Wallaggaa Qaaqeetti ajjeefame. Haati isaa reefa bira teessee ennaa boojudha. Kun haala harmeewwan Oromoo hundi keessa jiranii quba qabaadha jechuudhaan barreeffama maxxansanii fi haadha isaa tarreeffa bira teesseetiin booyaatiin jirtu san wajjin walitti qabeeti maxxansee jecha. Ajjechaan namoota nagayaa godinaalee Oromiyaa keessafuu godina Arsii akkasuma ammoo Harargee lamaan keessatti yeroo ammaan kana itti fufee jiraachuutu achirraa odeeffannoon bahatiin jira jechuudha. Godina Arsii aanaa Muuneessaa ganda Heeban Dhuubboo iddoo addaa Goobaa Goraatti dargaggeessa maqaan isaa Ibraahim Daddafoo Badhaasoo jedhamu kaleessa piippiin ajjeefteeti jirti jechuudhaan Jowaar Mohammad mucaa kana dargaggeessa kana akka ajjeefameetiin jiru achirraa gabaasa dhiyeesseetiin ture. Sababa malee miti waan kana kan dhiyeessaa jiru. Usaa dhaggeeffadhaa. Maaltu akka biyya san keessatti deemaa jiru kan baay'ee nama gaddisiisu. Waa'ee sheekha kana waan bal'inaan jennee gurra isin buufnutu jira. Isa dura garuu dhimma obbo Taayyee Dandaadhaa kana maal akka taheetiin jiru kan isin hubachiifnu ta'a. Obbo Taayyee Dandaadhaa guyyaa irraan kana mana murtiitti dhiyaateetiin ture. Mana murtiitti dhiyaatee himanni sadii kan biraa irratti banameetiin jiraachuu gabaasni guyyaa irraan kana BBC'n qabatee ba'e kan addeessudha. Obbo Taayyee Dandaadhaa haasaa Horn Conversation waliin taasise irratti himannaa biraa dabalataa irratti banameetiin jira jechuudha. Taawwan sadeen irratti baname kun gaafiif deebii obbo Taayyee Dandaadhaa toora miidiyaa hawaasaa Horn Conversation jedhamu waliin taasisanii fi hidharra osoo jiranuu tamsa'e jedhamu irratti kan xiyyeeffatan akka ta'e abukaatoon obbo Taayyee Dandaadhaa warra BBC'tiif himaniitiin jiran jechuudha. Himataawwan haaraa sadeen keessaa inni jalqaba himata obbo Taayyee kanaan dura bilisa ittiin jedhaman keessaa isa tokkoon kan wal fakkaatudha. Innilleen
himanni kunis seera yakkaa bara 1996 bahe keewwata 257 kan ilaallatu akka ta'ellee obbo Abarraa yookaan abukaatoo obbo Taayyee Dandaadhaa warra BBC'tti himan jechuudha. Himanni jalqabaa humnootii biroo waliin waloomuudhaan yookaan tokkoomuudhaan hookara kaasuudhaan mootummaa filame humnaan diiguu kan jedhudha jedhan. Inni lammaffaa ammoo himanni lammaffaadhaa immoo raayyaa ittisaa ilaalchisee odeeffannoo sobaatii fi dogongorsiisaa ta'e dubbataniitiin jiru kan jedhu akka ta'ellee dubbatan. Haasaa san keessatti waa'ee raayyaa ittisa biyyaa Izii Kaabaa irratti akkamitti akka gartee shirri xaxamee gaafa san lolli akkamitti akka ka'uudhaaf Abiyyi Ahmad walitti isaan qabee shira Abiyyi Ahmad bakka sanitti shiruudhaan lola kana akka eegalu godhe waan obbo Taayyee Danda'a ragaa itti qabu jechuudha. Kanaaf ammaan kana himata kana irratti banuu barbaadan jechuudha odeeffannoo sobaat achi gubbatti dubbatte waan jiruun. Abbaan alangaa himata ammaan kana Taayyee irratti bane kun jechaatiin jirutti Taayyeedhaa wajjin falmii taasisuudhaaf deema. Beellama itti aanu irratti jechuudha. Haa ta'u garuu Taayyee waan ragaa qabu malee hin dubbatu yoo gartee himata kanarratti illee waan ragaa qabu ta'a Abiyyi Ahmad jechuudha. Takkaa'uu shira gartee isaan xaxan kana mucaan kun ragaa itti qabaatee irratti ka dhugoomsaate yakkamaan gaa Abiyyi Ahmad kana seeraaf ni dhiyeessanii. Takkaa'uu abbaan alangaadhaa kun namichi gartee garaadhaaf jiraatu kun abbaan alangaa ergamtuun kun jechuudha Abiyyiif ergamee kijibaan deddeemeetuma nama hiisisuudhaaf waan hin taane hojjetaa jiru kun gaafa Taayyee Danda'a dhimma kanarratti ragaa guutuu qabaatee maal jedha because Taayyeen nama barate nama akka malee xiinxalee haasa'uudha. Dhugaa uummata Oromoo ibsuurraas takkaa nama of duuban deebiini bara Abiyyi Ahmad isaan googomsan garuu mee dhaabbadhaa xiqqoon jijjiiramni dhufa uummata kanaaf jenneeti kun nu sobeeti nu googomseeti akka nuti isa deeggarree paartii uummata nyaatu tana gadhaabnu taasise amma garuu kana booda hin califnu jechuudha waa'ee uummata Oromoo irratti ibsa kanneetiin ture jechuudha obbo Taayyee Danda'a bal'ina haasaa san keessatti waa hedduu dubbatee sanneen keessaa waan baay'ee ammoo tarragaa itti qabu ta'uudha kan inni dubbate wanni inni ammaan kana itti himanni ammaan kana eessarratti saaqame obbo Taayyee Danda'a yoo ragaa irratti qabaa'u taate yakkamaan waan kana gochaatiin jiru yakkamaan shira kana xaxaatiin jiru kun seeratti ni dhiyaataa gaafii jettuutu bakka kana dhaabbata jechuudha. Kanaaf ragaa isaa fidatee yoo simoo'ate Abiyyi Ahmadii fi atillee mana hidhaan seentanii gaafii jettu as dhaabbatti jecha. Tuni tana kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya dhaddachii guyyaa irraan kanaa aadawwan adabbii salphisan 14 ta'an dhiyeessuu kan himan abukaatoon obbo Taayyee Danda'a. Abarraa Nugus abbaan alangaa ammoo yaada adabbii cimsu tokko dhiyeessuusaa himaniitiin jiru himata tokkichaa irratti hafe meeshaa seeraan alaa saniif jecha. Manni murtichaallee yaada bitaa fi mirgaa erga dhaggeeffatee booda lakkoofsa Itoophiyaa 83 bara 2018 beellama biraa qabateetiin jira jechuudha. Kana malee obbo Taayyee Danda'a himatawwan haaraa saaqaman sadeen irratti ittisa himata akka dhiyeeffatanii fi mirga wabii ilaalchisee ammoo abbaa alangaa waliin falmii taasisuudhaaf guyyaa wal fakkaataatti beellamni qabamuusaa abukaatoon obbo Taayyee Danda'aa kun himaniitiin jiru kan jedhudha. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya. Egaa jecha Oromiyaa keessatti babal'atee jiraachuu kan obbo Jawaar Mohaammed maxxansaa jiru dabalatee hedduu isaa isin biraan gaatiin turre amma mee waan dhimma sheeka kanaa ilaalchisuudhaan waan irraa dubbannuutu jira dhaggeeffachaa mallee turtiin waliin taasisaan afeerraa keenya. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu obboleeyyan kiyya dhiifama naa godha nama gartee badii malee ajjeefame nama aalimaa nama gartee akkanaa kanaaf sagalee taanallee yoo jennee gartee dubbannee siyaasadhaan nuun jettan warri ijoo eenyudha beeyta warruma maqaa sheekotiin ori'u kana jechuudha. Abbichuu keenya irratti gartee siyaasa dalagu jirta. Abbichuu keenya irratti gartee cubbuu dalagu jirta. Takkaa'oo Abiyyi keenya kamanaamaan argaa jirru kana irratti gartee cubbuu dalagu jirta. Isa gartee aangorraa nu galaa kaasuudhaaf abbichuu keenya ka gartee maallaqa nurraa gabbuusee takka gama haadiree ganda keessaatiin nu ramadee umraa itti nu gooyisaa jiru maallaqa uummatarraa saamee umraa itti nu gooyisaa jiru kana nu galaa ni godhaa jirta je'ee warra gartee haqa ummataa kana haqa sheekotiidhaa kana akka nuti hin dubbanne gochuudhaaf nurratti duulutu jira. Akkuma itti dubbannullee afaan wallaallee wallaahi. Akkuma itti nama islaamaa kabadii malee ajjeefame kanaaf itti dubbannullee dhabne wallaahi. Viidiyoo takka waraabee ture reefuun tan humnaa oliin gartee waa heddullee dubbadha jecha keessatti. Wanni sun gartee xiqqoo dhagayamteetiin osoo isin hin maxxansin dhiisa. Sheeyiticha kana Jawaar Mohaammed guyyaa tokko dura maxxanse. Sheeyini kun Ibraahim Jamaal Haaji Hussein jedhama. Arsii aanaa heexosaa ganda hurxubaa dambiiti. Namni kun horee masjidaati. Sababa horee masjidaa ta'eefuu nama tajaajila masjida kana keessatti qooda fudhaturraahi. Bakka imaamni jirratti illee nama imaama ta'ee salaachisu. Bakka mu'azzinni jirratti nama mu'azzina ta'ee azaanuudhaan tajaajilurraahi. Akkuma imaamman kaaniiti jechaadha. Itti gaafatamummaadha qaba jechaa waa'ee masjidaa. Egaa sheeyini maqaan isaanii gartee Ibraahim Jamaal Haaji Hussein jedhamu kun ajjeefamuu isaa guyyaa tokko dura dhageenye. Sababni namni kun itti ajjeefamee fi
maallaqa ummanni masjidaaf walitti guure keessa liqii kaabineen nuuqannii jechuudhaan isa dirqinaan aboo gartee maallaqni kun maallaqa ummataati isiniif kannuun hinnaaf hin hayyamamu waan guuramee na bira taa'uufiitu jira waan namaa gartee waan masjidaan tajaajilamuudhaaf na bira jiru ammoo isinii kannuun naaf hin hayyamamu inni je'ee waan maallaqa masjidaa kana dhoowwinaan rasaasa itti lakkootte jechuu kaabineen yaa sheekha nama islaamaa nama sheekha akkasaatiif sagalee tahuu dhiiftee feesbuuka kana gubbatti gartee teessitum abbichuu kiyya namni nagalaatu jira abbichuu kiyya kagartee maallaqa gama harka lafa jalaatiin naawwanni godhee umraa nageessaa ture san namni nagalaawwanni godhaa jira abbichuu kiyya kaniin ammanaa man argaa ture san gartee irratti duulanii aangorraa nagalaa kaasu jirani abbichuu kiyya kagartee ummatarraa maallaqa saamee ummata gartee maqaa gibiraatiin rakkisee maallaqa irraa saamee na nyaachisaa jiru takkaa'u dachii akkana jedhamtu san achitti naa kanne takkaa'u faayidaa akkana jedhamtu bakka kanatti naa kanne san aangorraa kaasuudhaaf warri kun siyaasa narratti dalagaa jira yaa je'ee warra gartee dhugaa ummataa dubbaturratti duula karaa adda addaatiin gaggeessaa jiru maqaa sheekotiitiin jecha obboleessi keessan kun gartee haala kanaan kaabineen aboo maallaqa ummataa kannuu hin danda'u mee koreewwan taanillee wajjiin mari'annee warra kaanii wajjiin gattatteenyee irratti gartee yaada kannee guyyaa jummaatillee taatu dhimma kanallee ummatallee beeksifnee wanni gamta akka gaadii jirtii beeka hagana jecha hangana qofaa miti isinii kanna malee an isinii kannuu hin danda'u liqiidhaa wanni kun waan namaati an imaana natti kannanii imaanan jabeessa namni kun imaanaa gartee jabeessuudhaaf jechaa beeki gartee kajjeefame imaanaa ummataa dabarsee kannuu hin danda'u dhimmi maallaqni kun asitti natti kannameef dhimma masjidaati fi masjida qofaa wajjiin wal qabatu qofaafi maallaqa kana gartee kannuu hin danda'u yaa obboleeyyan kiyyaa duuba gartee an isinii kannuu hin danda'u yaa unan kadhatin ana dhiisaa jeen waan biraan jenneen jala eessa beeytonni akka himanitti dubbiin inni jeen tanume ammoo qabatamni jiru bakka kanatti maallaqa ummanni masjidaaf walitti guure keessaa liqiinuuf kenni kaadireen gandaa jennaanin ni didee jan sababa kanaatiif ganama jimaataa naannoo sa'a lamaatti sheeticha kana fuudhaniitiin ajjeesanii jan gaawwanni kun imaanadha imaanaa ummataati imaanaa ummataa tana gartee kannuu hin danda'u inni jeedinnaanuma namticha kana sheeticha kana fuudhaniitiin ajjeesanii ija isaa fi mucaa caalaa bashiir jedhamu waliin bakka tokkotti galaafatan sheetichi kun ka ajjeefame ammallee kophaadhaa miti nama caalaa bashiir jedhamu tokko wajjiin fuudhanii deemaniiti bakka tokkotti ajjeesanii jan nama lama bakka tokkotti fixan jechaadha nama kanarraa namni dubbate hin jiru hangammatti sheekotii teenya ta oromoodhaa ta gartee karaa adda addaatiin nuti intarneeta kana gubbatti wajjiin obboleeyyan keenya sheekotii teenya inni jaalataa turre hundi isaanii nama kanarraan dubbanne takkanaaji sheekotii dhiyoo tana badii malee ajjeefamte san sheekotiin gariin dadabsiteeti yaa badee fannootu gartee akkanatti nama kana ajjeese jedhanii irraa dubbataatiin turan jechuudha namni irraa dubbate hin jiru jechuu obboleeyyan kiyya maaliif waan kana calliftan yaa sheekotii qiyaamaan waan dabarte seetanii sheeticha ajjeefame kana silaa bilbiltaniitillee gaafattanii maaliif akka inni ajjeefame qorattanii abbaa fedhillee oduu taate qaama isa ajjeese kana gartee haqa namticha kanaa dubbachuu danda'uudha qabdan ture sheekotii taanillee haqa isaanii dubbachuu qabdan ture sanumallee hin dubbanne ka isin godhaa jirtan nama ajjeesu as gubbatti tooftaa garagaraatiin faarsuudhaaf yaaluu malee haqa ummata kanaa gidiraa ummanni kun argaa jiru dubbataan jirtan yaa sheekotii teenya maaluma rabbi isin godhe mee maalumaaf calliftan qiyaamaan tun waan dabarte seetanii boo qiyaamaa tana barittumaas deemaa jirra aboo rabbumalleen sodaattanii yaa sheekotii namaan rabbi sodaadhaa jechaa maaliif gartee warra haqa ummataa dhossee haqa ummataa zarafee ummata boochisaa jiru kana maaliif itti calliftan yaa sheekotii aboo rabbi sodaadhaa qiyaamaan dhufaa jirti taa'aa dhiisa namni biyya keessa dararamaa jiru kun haqa isinirraa qaba maaliif yoo gettan akka hoggantoota ummatatti ilaalamtan yeroo ummata kanatti haajamtan qofaa osoo hin ta'in yeroo ummanni kun rakkoo keessa jiru yeroo ummanni kun badii malee qabeenya isaanii maqaa gibiraatii fi qoota garagaraatiin maqaa gargaarsa garagaraatiin qabeenya ofii nama itti himatullee wallaalee saamamaatiin jiru kana keessatti ummata kanarratti callisuun keessan inshaa Allahu ta'aalaa fuulduree rabbitti irraa gaafatamuu akka hin oolle hubadda qabeenya qofaa miti nama badii malee ajjeefamaa jiru kana qaama nama kana ajjeesaa jiru mootummaadha moo qaama kami warri ganda sanii gaamalattuu numa beeytanii eenyu ka waan kana ajjeesaa jiru numa beeytanii beekaf dhossitanii takkaahuu mootummaa kana sodaaf dhossitanii takkaahuu mootummaa keenya kagartee haala adda addaatiin nu gargaaraa jiru kanaan nu jalaa tuqama faa jettaniiti dhugaa ummataa tana dhossaa jirtanii waan namni isiniin jedhu isiniin jechaa jira garuu anaa miti isiniin jechaa jiru waan dubbiin isiniin jettu yaa sheekotii teenya rabbuma keessan sodaadha rakkina ummataa kanatti hin callisina dhugaa ummataa dubbadhaan
dhaamsa yeroo ammaan kana namoonni baay'een isin dhaamaa jiru jechuudha. Tanuma isiniin jenna sanarratti.